har'a aduu oyifachuuf ala gadi ba'ee kaleessaa qabee guyyaa lama rooba ture እና amma aduun baati aduu oyifachuuf gadi bahee qalay namatti tolu aduun yeroo ba'u እና akka sana akkam turtan nagaadha har'a aarii qaba diqqollee booyee ture immaan koo ijji koo mul'ata akkam booyeen beekisa ijji kan koo እና har'a waa'ee arabaa haasa'uun barbaada yeroo madaamii kooti walloli kinoo bakka kanan dhufee aduu bakka kana faa taa'ee dabarsa jechuudha maaliif barbaadeeni garuu maal isin danda'a nama erga YouTube banadhee rakkoo koo waan hundayyuu zirgifin godha laal Facebook irratti YouTube koo irratti jechuudha waan hundayyuu dandeessanii dhaggeeffachuun dirqama keessanii so dhugaa rabbii amma gabbaa'ee diqqoo booyeen tureera ani garuu kan hin jedhu dhugaas hin jedha ani galata rabbii bakka gaariin hojjedha galata rabbii mana gaariin jira galata waaqayyoof nan galcha kana wannan in jedhu kan kana caalaa dhibbatanii kan kana caalaa miidhamanii jiraatan baay'ee waan jiraniif jechuudha madaamiin koo nama gaariidha na wajjin hiriyaa gaariidha garuu arabni jechuudha waa'ee araba haasa'uu barbaade har'a dhugaa qalayna aarsitee miti madaamiin kan boo'anii yeroo tokko nammoo roomaanii beektanii bakkee kenneef hin ba'u garuu yeroo tokko natti dhaga'ama maaliif akkatti natti dubbattee soo haadha koo taatee akkanan ta'u minaamin jedha jechuudha soo badii koon qabaatiif gaafa natti dubbatte jechuudha madaamin soo maal jechuudha har'a jechuudha waanuma xiqqoo hamma kanan geenye balleessinaa natti duttee ani kan hin jedhu laal arabni jechuudha maaliif garuu arabni hundumti keessa nuun beektanii warri arab yeroo hojjettan waan baay'ee hojjenna nuti mana keessatti nuti qulqulleessaa nuti nyaata hojjetaa nuti waan baay'ee hojjenna waan hojjennu kana keessatti thank you hin jedhan galatoom hin jedhan garuu waan balleessinurraa dubbata waan jechuun bakka kompleet gochuu jaalatan waan hundayyuu akkasii akkas ta'e kun akkana ta'e akkas ta'e dhugaa rabbii nuti immoo biyya shamarran biyya arabaa yaa obsa shee wayyoo yaa obsa shee wayyoo yaa obsa shee yaa shamarran biyya yaa obsa shee dhugaa sin jedha shamarran biyya arabaa yaa obsa shee dhiirri shamarran biyya arabaa fuudhe dhugaa rabbii siniin jedhaati eebbifamaadha carraa qaba namni suni maaliif obsa qallaan hin qabdu bakka jechuun mana tokko keessatti bahaarii nama meeqaa jechuun soorii afaan amaariffatti amala nama meeqaa dandeenyaa akka jiraannu beekna fakkeenyaaf ani mana koo keessatti nama jahan isaaniitu wannaan isaanii garagara amalli isaanii garagara kun sirriitti haasa'uu jaalatu kun zim jedha nagaa waaqa namaan jedhu kun akkanumaan iyyiti kun amalli isaanii hunda kanayyuu danda'ee anatu jiraata jechuudha so yaa obsa keenya jechuun barbaada yoo isinitti iyya dhiifama ala waan jiruuf sagalee ol fuudha so waan jechuu barbaadu har'a kanaaf aaree garuu arabni maaliif akkas namatti tatta'uu naaf hin galu'an hanguu fedhan nama gaariillee ta'a nama fakkeenya galata waaqayyo baay'ee nama gaariidha yoo barbaade nan rafaa yoo barbaade nan hojjedhaa barbaade akka barbaade jiraadha garuu kompleet gochuu harakaata isaanii dhiisan bakka harakaatuma isaanii dadhabanii araba harakaat arabaa dadhabeera amma dhugaa siniin jedhaati rabbi obsanaaf haa kennu malee kana caalaa dabalee rabbi obsanaaf haa kennu malee harakaat arabaa dadhabeera dhuguma rabbi madaamin kibo ammoo kan aarsitee diqqoo yoo jette immoo habiibti akkas ta'e natti naariin ani koo akkana ta'e dura maaf na aarsaa turte dura amma maaf na kadhatti dhugaa waaqayyo nama aarsiti ganama na boossistee amma dhiifama naan jetti jechuudha argaa isin እና waan hundaaf iyyuu kana isiniin jedha aduun koo narraa caameera wayyoo aduu koo akka das nama jedhu ture እና akka sana jaakettiin koo maal fakkaata rabbiif jedhaati amma kunis jaakettiidha እና akka sana aduun deebitee baate das nama jedha yeroo rooba aduu yoo ooyifatan jechuudha እና akkasanii har'a argaa araba dhugaa araba jibbeeraanii amma obsa dhabeera madaamiin kee bakka arguma ishee jibbeen jira maaltu fala argaa madaamii koo jibbeen jira mee maa inni fallisa fala sanaaf